Tole hordoftoota YouTube channel kiyya akkam jirtu nagaa keessanii baay'ee nagaa kooti. I miss you, I love you sinin jedha yaada keessanii fi jajjabina keessaniif baay'ee galatooma. Yeroo akkasna jajjabeessitanii akkan waan biraallee daddabalee sinitti mookas viidiyoo kan biraallee hojjedhu na taasisa jechuudha. Kanaaf laayikii keessanii fi koomantiin keessan baay'ee nama jajjabeessa jechuudha galatooma. Na viidiyoo yeroo darbe hojjedhe irratti jechuudha waa'ee meeshaa biyya keessatti isin barbaachisu tokko jira garuu aslii miti jira jettanitti ijoolleen baay'ee dhuguma jira aslii miti. Anu jira jedhee bitee na hojjechuu didee suruma naan hojjetu callisee mataa'ee jira jechuudha. Kanaafuu meeshaan jira garuu aslii miti. Bakka jira garuu originaalii miti waan hundumtu jira originaalii miti. Kanaafuu isin immoo carraa qabdu waan ta'eef achi waan jirtaniif waan fidattanii dhufuu maltan fidachuu qabduudha. Kanan isinitti hime waan fidattanii dhufuu qabdan meeshaa tokko jechuudha. Achumaatoo fidattanii gaariidha jedhee yaada. Kanaafuu koomantii keessan dudubbiseera gaaffii baay'ee gaafattaniitu koomantii irratti gaaffii namni tokko gaafatu viidiyoodhaan yoo dhufe nama baay'ee fayyada. Fakkeenya waa'ee meeshaa sana kan na gaafate mucaa tokkodha. Angaruu viidiyoo godhee yeroo deebisutti nama hunda fayyadee jechuudha. Warra viidiyicha ilaale hundumaa fayyadeera. Kanaafuu ammas gaaffii garaa jira koomantii irra dubbiseera. Koomantoota sana dubbiseera. Kanaafuu hamma danda'e jechuudha. Hammani odeeffannoo isaa argadhe hamman beekumsa isaa argadhe isiniin deebisa jechuudha. Ijoollee baay'een meeshaan kun shaanxaa keessatti moo maal keessatti baatama jettaniitu kaan keessan immoo kaargoodhaan ergama moo akkam jettaniitu kaargoon akkamitti ergama bakka biraatti moo eerpoortii iddoo dhuma karaa galmaa sanaa fudhatama jettaniitu gaaffii baay'ee gaaffii danuu gaafatan televiziyoonillee warri gaafatan jirtu. Kanaafuu kaargoo irraa yoon ka'e jechuudha yeroo dhiyootti kaargoo argeera waan ta'eef anillee yeroon galee kaargoo dhuman ergadhe jechuudha. Kaargoo kiiloo 57 ergadheera. Kiiloo 57 kanan ergadhe sana birrii 1,300 bichaa kaffalame asitti qaraxa isaa jechuudha. Qaranni isaallee baay'ee salphaadha xiqqoodha jechuudha. Birrii 1,300 jechuun baay'ee salphaadha. Meeshaan tokko iyyuu nan bitatu jette biradistii guddaa isaa utuu nan bitatte amma 1,700 jira jechuudha. Gatiin kaargoo yeroo sanaan kaffale baay'ee rakasa kiiloo 57 jechuudha. Shaanxaa laman ergee yeroo sana fagoodha jennu waggaa tokko ta'eera yeroo nan dhufe. Asuma warqiin yeroo dhufte jechuudha warqii sanyii Oromoo fi YouTube ishii beektu Facebookiidhaan immoo warqii sanyii Hacaaluu beektu ishee yeroo dhufte kaargoo kaawwatteetti. Kaargoo isaa na gaafatteetu anatu kaa'e jedheen isayyuu kaargoon hin turu jechuudha. Akka duratti kaargoon baay'een turu torbee 2 oluun turu jechuudha. Kaargoon dafee Itoophiyaa qaqqaba. Kanaafuu ofii galuudhaaf yeroo guyyaan 3 4 5 10 yeroo hafu kaargoo gashuu qabdi. Sababni isaa ofiishii dhaqxee fudhatti waan ta'eef erga isheen galtee as ga'a jechuudha. Isheen fakkeenyaaf warqiin guyyaa sanbataa as dhufteetu guyyaa sanbataa Itoophiyaa galteetu kaargoon ishii immoo bilbila kooti kan isheen kaargoodhaaf kennite waan ta'eef bilbila koo achirratti guuchisiiste waan ta'eef isheen guyyaa sanbata guddaa dhuftee kaargoon immoo kibxata bilbilameef eerpoortiidha jechuudha bilbila koo irratti. Kanaafuu kaargoon sun galeera jedhee maqaa akkasiitiin meeshaan galeera jedheetu bilbilameef jechuudha. Na guyyaa borii dhuftee baafachuu qabda jedhamte kiiloo 60 ta'a jette isheen kiiloo baay'eedha waan isheen fidde kaartooniidhaan ashaksiiste baay'ee guddaadha itti as fiduuf iyyuu natti ulfaata achumarraan hin dabarsee markaatoo kaa'eeni markaatoodha fe'amee naa gala malee as hin fiduu jetteetu ganamaan baatee deemte jechuudha. Iddoo kaargoo sana obboleessa ishii waammattee obboleessa ishii wajjiniin dhuftee kaargoon baay'ee iddoo eerpoortii isa karaa namoonni dhufanii miti karaa biraa dhufa kaargoon. Kanaafuu karaa biraa dhufa kaargoon iddoo 2 jiras. Innaa garuu namoota gaafatameetu kan adda ba'u jechuudha kaargoon sun. Kanaafuu
isheen ganama baatee boleessa ishii sana faana baatee kaargoo sana guyyaama sana baafattee amma gaa meeshaa gara kiiloo 60 ta'u sana birrii 1,500 bichaa kaffalte. Dhiyoodha jechuudha. Qaraxa baay'ee xiqqoodha jechuudha. 1,500 bichaa qaraxachi kaffaltee baafattee isheen kontiraata birrii 300 kaffaltee 300 markaatoo jechuun atoobistara ayisuuziin qodaa fe'an jiru waan ta'eef qodaa fe'anii biyyaan yeroo isaanii guutuu kan biyya geessisan jiru waan ta'eef ayisuuzii sanatti fe'attee ayisuuziin sun immoo meeshaa guuttatu guyyaa 2 booda achi gahee jechuudha. Baalee roobee akkasitti meeshaa ishii gashatte jechuudha. Meeshaa ishii baay'eedha. Elektirooniksii qabaa, waan hundumaa qabaa. Anillee yeroo dhufe meeshaa elektirooniksii qabaa. Kan laaxaan elektirooniksii mitiire sokkeetti qabaa. Kan buna tumu qabaa. Elektirooniksii jechuudha rakkoon qabu hin darba. Shaanxaama keessa kaa'e akka inni hin cabneef jedhee kan laaxaa sana iyyuu beektu kan laaxaan hin caba. Isa carqii uffataan xaqallaleen keessa kaa'e humaan taane nagaa'uma as gahee jechuudha. Feermuuziillee duraan isa dura dhufe fideera namaaf hin kenne malee jechuudha. Sallee innis humaan taane carqiidhaan xaqallalee shaanxaa keessa kaa'e innillee as gaheera jechuudha. Kanaafuu kaargoonii kuna baruma kana keessayyuu Itoophiyaatti qaaraan isaa xiqqoodha. Achitti kiiloon isaa yoo innaa kaffaltan sinitti baay'ate jechuudha malee fakkeenyaaf ani naani dhufe sana kiiloo tokko birrii 7 kanani mazansiisee kaffale jechuudha. Kiiloo 57dha kanani achi fide jechuudha birrii 7 kaffale. Kanaafuu asitti immoo 300 bichaa kaffalanii naa fuudhanii bakka wacii baay'een qabu jechuudha. Waan akkasiitidhaan siniin jedha. Kanaaf meeshaaleen illee elektirooniksiin darbuu danda'a shaanxaa keessaanii akka hin cabnetti immoo uffataan xaqallaltanii jechuudha. Shaanxaa keessa yoo keessan rakkoo tokko hin qabu. Anama qodaan fide kana hundasaa meeshaan fide hundasaa shaanxaa keessa kaa'en uffatumaan maree shaanxaa keessa kaa'e. Biradistoota sana hundasaanii 7 isaanii kan fide uffataan maree shaanxaama keessan kaa'e. Bakka. Akka kanaan godhattanii ergachuu dandeessu jechuudha. Waan ergachuu barbaaddanii dafee as gaha waan ta'eef iyyuu torbee 2 furatu waan ta'eef kaargoon akka duratti hin turu dafee as gaha waan ta'eef yeroo jala geessan bittanii shaanxaa dhumaanuu erguu dandeessu. Asitti qaaraan isaa baay'ee miti. Asitti baay'ee salphaadha rakasa jechuudha. Asinnaa fudhatta waan isin kaffaltan. Achitti kiiloon meeqa akka ta'e garuu akka biyya jirtanitti hin beeku isadha malee jechuudha. Kiiloo tokkoon miti kan kaffalamu isaan adda baafattanii meeshaa achi yoo fidattan baay'ee gaariidha. Bakka oriijinaaliidha waan ta'eef fakkeenyaaf warri Dubaay fa'aa jirtanii meeshaa achi yoo fidattanii baay'ee gaariidha. Namoonni meeshaa Dubaay sirriitti barbaada. Biyyuma kana keessa taa'eyyuu namni Dubaay fa'aa irraa fichisiifata. Meeshaan Dubaay baay'ee gaarii waan ta'eef oriijinaaliidha waan ta'eef dafee hin tabalaasha'u dafee hin gubatu waan ta'eef chaayinaa miti waan ta'eef oriijinaalii isaati waan ta'eef asliidha waan ta'eef Dubaay irraa meeshaa fidattanii too uftanii baay'ee gaariidhaan siniin jedha. Kaargoo immoo ji'uma tokko keessattuu gizee 2 iyyuu ergachuu dandeessu. Gizee 2 ergachuu dandeessu dafee qaqqaba waan ta'eef waa tokko hin tura jettanii yaadina hin badas jettanii yaadina jechuudha. Hin badu namoonni baay'ee waan badutti fakkaata. Waan baay'ee turus itti fakkaata. Hin turusi hin badusi bilbila ati irratti guutte sanaan si bilbilama yeroo kaargoo gashitu maqaa nama fuudhu sana jechuudha. Bilbilallee rakkoon qabu. Fakkeenyaaf ati abbaan tokko sin keessaa jechuudha. Ofii kee galeen fudhadhaa jetta taanaan maqaa kee paaspoortii irratti guuttaa jechuudha. Bilbila immoo Itoophiyaa keessa iddoo buufattu iddoo sitti himamuu danda'u bilbiluma fira kee keessaa tokkotti guuttaa. Bilbilicha irratti yeroo bilbilamu ati paaspoortii keetiin dhaqxee baafattaa jechuudha. Kanumaan baay'ee salphaadha waan ta'eef. Kanaafuu kanadha siniin jedha. Gaaffii garaagaraa gaaffii xixiqqaa akkasiillee isheellee dhiisaayyuu waan gurguddaas akkana kanan sinitti hima.
Televezyiinii fa'aa warra na gaafattan kana deebiseen xumura viidiyoo koo. Televezyiiniin gosa baay'ee jira. Televezyiinii waama jedhaniif tokko qofaa miti jechuudha. Gosa baay'ee qaba. San istaariin jira. Koonkaan jira. Akkasumas maal ture televezyiinii gosa baay'ee jira by the way. Kanaafuu gosuma isaatiin immoo wal caala gatiin televezyiinii jechuudha. Gatiin televezyiinii tokko miti waan ta'eef wal caala. Fakkeenyaaf nuun kan mana kana keessaa qabnu san istaariidha. Inchii 32dha. Birrii 9,000 binne. Waggaa tokko ta'eera jechuudha. Amma garuu 10,000 ta'a jechuudha. Sababni isaa akkuma jireenyi dabalaa deemu waan dabalaa deemu meeshaanis dabalaa deema jechuudha. Itoophiyaa keessatti wanti hir'atu hin jiru dabalaa deemaa jechuudha. Inchii 42 illee to'attanii akkuma kana 20,000 ol ta'a jechuudha. Gosa televezyiinii sana irratti hundaa'e. Kanaafuu isin amma yoo televezyiinii fa'aa bitachuu barbaadan achi san istaarii fa'aa otoo bitattanii baay'ee gaarii televezyiiniin isaa jechuudha. LG'n illee jira akkasuma televezyiinii LG jedhamu jira. Kanaaf otoo isinii galatee televezyiiniin fakkeenyaaf baay'ee salphaadha. Ulfaatina hin qabu. Kiiloon kaasu. Qaraxaa achitti qaraxa qaba ta'ee hin beeku garuu isaan beeku. Televezyiiniin guddaa waan ta'eef jechuudha. Waanuma akkasiitti bakka. Kanaafuu haala kana jechuudha. Keessattuu uffata biyya Arabaa makana birrii keessan itti baastanii tasuma bitinaa dhugaa waaqa. Anisa dura Itoophiyaatti galanii birrii kootiin uffata bite malee isa lammata gale uffata tokko hin binneen birrii kootti hin baasne. Isuma madaamiin hadiyyaadha jettee naa bittu yeroo iddoo tokko deemtu yeroo Ramadaanaa yeroo maal jettee ofuma ishii fa'aa bitattee yookaan ishee jibbisu kanuma achuma manuma ishii keessaa malee kan fidee dhufanii birrii kootti baasee hin binne. Sababni isaa hin bareedu kaa biyya kana naa dhufu biyya isaa faana hin deemu. Biyya isaa faana hin deemu jechuudha. Ijoolleen asii kan uffatan tsadaa kan jedhamu hundi isaayyuu bakka baay'ee kan babbareedu sheeppii isaaniitiin bitanii uffatu waan ta'eef inni achi immoo zim jedhan wayyaan biyya sanaa callisee waan ta'eef wayyaatti qarshii keessan hin baasina. Meeshaa garuu bitadhaan siniin jedha. Otoo meeshaa shaanxaa 4 fa'aa gashattanii isin bakka qodaa mana keessaa guuttattaniitu jechuudha. Waaqatoo meeshaa kiiloo 100 fa'aa ta'u meeshaa mana keessaa ergattanii bakka meeshaa mana keessaa kanaa olii baay'een barbaachisu jechuudha. Isa kaan immoo yeroo galtanii mana ijaarrattan fa'aa suuta guuttachaa deemtu waan ta'eef mana kiraayii keessatti meeshaa baay'een isin barbaachisu. Manni ishiis xabbaabiidha siniin jedha. Innaa gaaffii isa gurguddaa isaa isinii deebiseera jedhee yaada. Isa kaanis suutatti himaa. YouTube kiyya like naa godha. Akkasumallee na jajjabeessaa. Akka wantoota garaagaraa fidee isinitti himullee na jajjabeessan siniin jedha. Ammallee gaaffii ijoolleen tokko gaafatan hafee jira. Gaaffii wal fakkaatu waluma faana isinii qabadhee dhufa. Bye.